عليكم ورحمة الله وبركاته. كما جمتوتا في جالة جمتوتا خرفتوتا على كوتو أكم جتوا يا كيسان يلا قاقول قالت ربي بجراتني وروتنا بيننا في سبونتو ولا قالت أيو كان مو مليون بستين جرا ما جت شلا مليون بستين المجيا سبونتو ولا قالت أمو يوتيوب كيا كان في جناني كان مو هاد كيا في بني أنا في كيا بنات إنجرا ilma kooti baneen jira kanaaf immoo haadha kooti qalbiin seenatti cabaa yoon biyya galee YouTubein kan konaan jetti jedhe ilma isheetis banattee ofii isheetis banattee anaaf immoo naan banne waan jedhamu wayiitu natti dhagahame otuma taa'u natti dhagahame dhugaa rabbii zimjiree natti dhagahame jennaayini baqa ishee magammachiisuuf ninjiraa mitiire la baqa ishee magammachiisuuf jedheetani bane haa guddatuu fi subscribe godhaa isin jechuun barbaada DBS immoo iyyeessota leettiin hin gargaara beektanii viidiyoo tokko viidiyoo isin gammachiisu viidiyoo biyya keessa isin waraabii naan jettanii isiniif waraabee barnoota YouTube illee haa ta'u waan isinitti gaaffii ta'ee waan isin rakkise hammam beeku tambalalii bar hojjechuu akkaataatti YouTube banatanii akkaataatti seera YouTube guutanii hammam beeku isinin gargaara YouTube kanarratti isinin deggera jechuudha yoo YouTube nu baninaan jettanillee banee paaspoortiif emailii isaa isinin hin kenna natti dawwaltanii telegiraamiidhaanii iskiriinii keessan share natti gootanii isinii banee paaspoortii mataa keessanii warroonni banachuu barbaaddanii asirraan na dubbisaa jechuudha yoo fedha qabaattan banachuu YouTube yoo banattanii gaariidha hedduu bareedaadha YouTubein kanaaf jennaani YouTube kanarratti barnoota tokko hojjedhee yoon haadha koo gammachiisee iyyeessota sittiin gargaara jedheetan karoorfadhe jechuudha maaliifi amma alhamdulillah damoosa ji'a ji'aan furadha hojii mana madaamii kooti hojjedhe damoosa ji'a ji'aan furachaan jira gaafan biyya galummoo amma iyyeessa akkuma kana arge miidiyaa kanarratti argaa ooltu birri meeqa akka baasaa oolu baqa immaa yoo dhabnellee immaan keenya buusneetu gargaaraa jira jechuudha wallahi aan akka kootti nama garaanitti nana'ee narka jira taanaani qusadhu nan kennaafi Rabbi irraa argatta waan ta'eef rabbiinis immoo nama gatii sii deebisuu danda'u nama gatii irraa dubbifadha jettee yaaddu hin gargaarinii hin kenniniifi jedha nama gatii hin gaafanne gargaari iyyeessota gargaarii jedha achirraa argatta waan ta'eef rabbi sii kaffala kanaaf yeroo baay'ee miidiyaa irratti baheen dubbadhu akkaawuntii binaaminallee maxxansuun beeku nan gargaara ijoolleen na beekan jiru ijoolleen guruuppii keessa wajjin jiru sin jiru guruuppii gargaarsa kanaaf jennaani amma gaafan biyya galummoo kun dhibuu danda'a akka nammaas taa'e iyyeessota kana gargaaru nama rakkate gargaaru dhibuu danda'a xiqqoo ulfaachuu danda'a jireenyi biyya akka biyya rabaa turre biyya galu miti ijoollee baay'ee argaa jira nama cimee hojjechaa jiru nama cimee ol guddachaa jiru muraasa baqa inni kaan hin keessaa suuqii banatee baqa inni kaan immoo jireenyi hirkaa wal dhaheetu biyya rabaa biyya ormaatti deebi'a jechuudha kanaaf haga tokko raayyoon rabbi milkeesse anin karoora baafadhee YouTube kan mucaakoos kan kun mataa kiyyaas banadhee ittiin of gargaaruuf jedheen ofirra darbee immoo nama gargaaruu hin danda'u yoo ta'e rabbiyyuu na guddisa malee anaan rabbiyyuu olla qaba yoomiyyuu taanaan na guddisaa jira malee ganna xiqqeessaan jiru karaa hundumaaniyyuu jechuudha kanaaf kanammoo yoon waan kennuuf dhabe viidiyoo gadhiise viidiyoo kiyya gattaa'ee hojjedhe yookaan magaalaa keessa deemee gabaan akka isheen itti oolte meeqa akka ta'e waan isin waraabe jetta waraabee viidiyocha gadhiise viidiyocha ilaaltanii hin kaffalaafi jechuudha viidiyoo sana yoo ilaaltanii maallaqa hin kaffalaafi beelaa tokko biddeen biteeraaf isinillee rabbiin viidiyoo sana waan bantanii ilaaltanii fi isin eebbisuu danda'a jechuudha karaa sana eebba argachuu dandeessumaaf silkii keessaniin viidiyoo sana bantanii ilaaltaniittu iyyeessi gargaarameera jechuudha kanaaf akkaawuntii buukii kanaallee qobaattiin banaa jechuudha akkaawuntii YouTube kana akkaawuntii kootiin dabalu qobaattiin banaa harmee koollee irraa gargaaraa iyyeessa beelee dheebutullee irraa gargaaraa faayidaa guddaadha jechuudha isiniif illee guddaa anaaf illee guddaa kanaafiyyuu harmee kiyya maqaa kiyya waan hin baneefi YouTubein kuni kana harmee hundaatii jechuudha otu YouTubein kun jiru harmeen keenya rakkattu silkiin nu bira jira waan ta'eef silkiin harka keenya keessa jira waan ta'eef birrii qabaannee irra guddeessa kan ilaalu ijoollee biyya arabaati jechuudha ijoolleen biyya arabaa mana jaarrannaa maatii keenya rakkinaa baafna jenna waa hedduu karoorsina birriin ji'a ji'aan eeggattee dhuftu
inuma karaa qabatti inuma toora galee si eeggata jechuudha bakka yoo ciniinnatte maal jettee hojjette malee waan hundumtiyyuu bakka afaanuma banee si eega. Kanaaf hiyyeessa gargaaruu hin dandeenyu boonyee bukkee dabarfanna waan ta'eef viidiyoo kana bannee viidiyoo laallee fi viidiyoon gadhiisu ani viidiyoo seetti tolu malee viidiyoo seettiin tolee gadi dhiisu viidiyoo gabaa keessa ta'e akkuma jedhee firaankiillee haa ta'u namarratti hojjedhee viidiyoo asirratti ganna dhiisaa. Viidiyoo kana bantanii laaltanii maallaqa herreguu isinitti argisiisee maallaqa ammana herregee ammana galchee jedhee isinitti argisiisee hiyyeessaaf kenna jechuudha. Dhugaa rabbii hiyyeessaaf kenne hiyyeessitti gargaaramu isinillee bargattu anillee bargadhaa jechuudha. Kanaaf iyyuu jennaan karoorri koo kan akkasitti hiyyeessa yoo gargaarree maal qabaa maqaa haadholii bakka haadholiin jira miti jechuudha. Namni biddeen minaan dhabeefaa waan nyaatu dhabu jira. Nama dhukkubsateefaa kan qoricha waan ittiin naqu jira. Rakkataan baay'ee jira Itoophiyaa keessa. Kanaaf gaafa galuu yoo asitti iyyuu guute sabskraabiinsaa maallaqa isaa garagara godhee birrii amma inni baase iskiriinshoot godhee wallaahi laazim rabbi iskiriinshoot godhee isinitti argisiisa. Birrii isin hojjettan jedhee isinitti argisiisee footoo kaasa hin sobdinaan jedha. Hin sobdii sabboontuun hin sobduudha maarreedha jettanii yeroo itti san adda baafattu yoo yuutuubii kanaan hiyyeessan gargaarin yoo dhugumaa dhugoomsitee nu argisiiftu yoo laalleef maal qabaa yoo sabskraabii gooneef maal qabaa jettanii asirratti na bartu. Asirratti na bartanii isiniyyuu natti gammaddanii booda ofii keessanii na guddiftu jechuudha. Ani yoomiyyuu taanaanii ofii koo hiyyeessa gargaaruu malee yoo rakkataa beela baasu malee jireenya mataa kootii ofii koo itti dhimmee jiraadhee hin beeku. Itti dhimmee akka barbaade uffadhee akka barbaade nyaadhee akka barbaade dhugee hin beeku jechuudha. Isan biyya Arabaa dhufe durullee maaliin qabaa miti isa durii sana homaa hin qabu isa yeroo biyya ture sana homaa hin qabu garuu isa hin qabu kan siraa hunda qachaa namni daakuu na kadhatee yoo namni buna na kadhate hunan kennaaf ofii kooti maxinoofa maxinannee nama nyaannu jira. Dhugaa rabbii seenaa koo gaafa biyya galee isin himaa hiriyoota koo biraa jijjiiramallee isinitti hima jechuudha. Kanaaf hiyyeessota nan gargaara durumoo birrii dhabuu minaan faana kennaaf. Minaan bitee ofii kan siraa dhaqee ofii kootii bitee ofii kootii immoo dabarsee daakuu nama kennaa. Kanarratti yeroo baay'ee faalloo lama yeroo baay'ee faa ina lolu jechuudha. Ofiisee otoo hin jijjiirin otoo hin guddisin nama akkana gooti ofii isheetii bakka jirtu beektu yeroo baay'ee lolama asitti nan lolama biyyatti illee nan lolama jechuudha. Ani rabbirraa barbaada malee namarraan barbaadu ani. Sanuu nama gatii naa deebisurraa yoo waa godhee fi nama gatii naa deebisu nama dudda naa deebisu hin godhuufan. Akka bichi naan deebifne bareetan godha malee maaliif osa rabbiin dhaggeeffattanii waa baay'ee hubattu jechuudha. Quraana yoo dubbistanii waa baay'ee hadiisa garagaraarra waa baay'ee argitu. Kanaaf jennaan kanumaaf jedhee kana karoorsee hiyyeessota ittiin gargaara maqaa haadha kiyyaatiin banee jedheetanii hundumti keessaniyyuu warroonni haadha qabdanis warroonni haadha hin qabnes warroota haadha hin qabne rabbiin kan jannataa sana godhu rabbiin jannata keessatti isaan qaananis warroonni qabdan immoo rabbiin haadha keessan umurii isiniif haa dheeressu. Yoo dhuguma haadha qabaattan jaallattanii subscribe godhaa. Haadha koo qofa fayyadu osoo hin taane haadhota rakkatoo humna hin qabne ittiin gargaara. Dhugaa rabbii bakka sinne ergitanitti dhaqee ittiin gargaara. Godina akkasii keessaa si daawwanne aanaa akkasii keessaa si daawwanne ati aanaa kee bichaa gargaarta ati godina kee bichaa gargaarta akkanaan hin jenne hundarra deeme viidiyoo isinii waraabee gadhiisa. Dhugaa rabbii kanaaf karoora kootii guddisaa isiniin jechuun barbaada. Warroonni haadha qabdanis warroonni haadha hin qabnes naa guddisaa jajjabeessaa walumaan ilaalla. Waan inni asirratti hojjedhu screenshot godhee isinii fidan jedhee ani nan qaba kan koratu waan biraan hojjedha kaaratu waan biraan hojjedha rakkina qabu screenshot godhee isinii fidee isin argisiisa. Wallaahi isin ija keessan biratti hiraafi jechuudha. Maaliif humna keessan kan dadhabbii keessan subscribe gootanii viidiyootti bantanii amma hojii madaamii hojjettan viidiyootti bantanii bu'aadha bakka gargaartaniittu maallaqa kiisii keessaa baafachuu otoo hin taane kiisii keessaa baaftanii laachuu osoo hin taane wallahi silkii keessaniin bantanii yoo laaltan laattaniittu. Kanaafuu subscribe godhaa. Galatooma dhiifama monaa godhaa yoo balleesse.